Waggaa torbaffaa keessan arra carraa argadhee waaqayyo naaf laatee kunoos immoo Faasigaa affeellachaa jira. Nagaan isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatan isiniin jedha. Viidiyoo kana laayikii godhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Innaa bagee keessan isiniin jedha kottaa nyaadhaa immoo Faasigaa kottaa nyaadhaa isiniin jedha kun olaalaa. Qamadiirreen miicadhaa boqqolloo reeffatta gadhee miicadhaa. Baay'ee mul'atu garuu kaameraa kiyya ofirraa sissee waan waraabeef isiin jedha. Innaa akkasii kun olaalaa qamadiin akkana fakkaataa. Innaa boqqolloon irree akkasii isiniin jedha akkasitti fatteegatanii hinataa barbaadda waan barbaadda walitti mammaktanii affeellachuu dandeessu ijoollee irraanfadhayyuudha ani beekee affeelaan jedha ammaan. Sababiin isaa nan irraanfadhe isiniin jedha kasinis gaafa gara biyyaa galtanii. Waan irraa turtan tokko fakkaaraaf osoo hin taane waan irraa turtan tokko xiqqoo sin dhiba beektaa sin dhiba isaan boodarree garuutti bartudha washakshakkaleen maabii asir jedhe jarra maa xaaxan hin jiru. Rakkoon hin jiru bishaan illee na bira jira waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu waan ta'eef asuma waraabeen ashaakiltiin kiyyas goommanni kiyya sabeet bokkaan naa roobe waan inni bitu waan baay'ee miti isiniin jedha ashaakiltii dhadhaaban jira dinnicha dhaabbadhee dinnichi kiyya naa margee boqqolloo naa margee laa kanan itti facaasaa jiru kana argitu eenyuudha barbareetan faffacaasaa jira barbareen kiyyallee akkasuma curqaanaa buufachuutti jira. Kanaaf ilaa boqqolloon kun akkas fakkaata laalaa naccii bareedaa kana jechaadha akka inni bareedu akka ajaa'ibaa bareeda jechaadha. Maali kun qixxeennaan jechuu dandeessu hin xiqqaatu nama hundatu affeellata waan ta'eef baay'ee naffeelu jechaadha sababii baay'ee bama biradisii tokko nan affeela biradisii liqanyaa saayee garuu namni baay'ee waan affeeluuf immoo hundumtuu naffeela waan ta'eef. Sila saniif yoo baay'ate immoo sirrii hin ta'u jechaadha mul'uuni guyyaa bakka har'a affeelame boru nyaatama waan ta'eef boru yoo nyaatame gaariidha malee saachitti immoo baay'ee dasnaman jedhu jechaadha. Maaliifii kanaaf guyyaa lamaan tokkorraa hin taa'u isiniin jechuun barbaada hordoftoota chaanaalii kootii akkasii kenoo akka gaafa tokkotti qamadiin naqadhee gaafa tokkotti immoo boqqolloon naqadhee. Akkasitti kunoo fataa godhadha kaa biyya isin dharraasise immoo hin dharraatanii ka ijoollee lakkisin hin dharraasisu homaa miti isiniin jedha amshir isinis illee hin galtu yeroo yeroo ayyaanni waggaadhaan dhufan yeroo biyya arabaa jiru baay'ee yoomin galee akkas godhadha yoomin galee akkas hojjetadhan jedha nan hawwaa miti nan dharraa miti an akkanaan jiru. Innaa biyya gallaanis illee galata waaqayyoo yooma miti jireenyi deebisee too gara biyyaa nayyaachifne sammuun koo nayyaachifne gara biyya ormaa isiniin jedha. Galata waaqayyo innaa omtuu natti hin banne amma tokkoof hojjetachaa jira waan ta'eef harkaan gaafa sosocho'an homaa miti isiniin jechuun barbaada. Kanaaf kunoo akkas fakkaatee jira namoonni baay'ee tokko immoo maaliif huqqattee lamituudhaan jettu maal taatee alee maaf huqqattee maal taate jettu ruuziitu hin jirres jetti ruuzii jiraas ruuziin hin jiru isiniin jedha malee biddeen immoo jira biddeen maal xaafiin daakadhaa isinitti argisiisan turre. Innaa akkasii isiniin jedha inni jira garuu wanti dhabame ruuziidha ruuziin jiraas garuu widdiidha akka achitti foon yeroo hundatti godhanii affeellachuun hin jiru isiniin jedha akka dawaa baqqadha isinitti fakkaata garuu hin qannafne homaan jedhu amma naaniyyuu gaama dhiira ijoollee akkasii isiniin jedha akkana fakkaata ayyaanni Faasigaa akkas mimmicannee akkas kinoo laalee ijaarii eenyu maqaasaayyuu obaasan jira kuni goommana wanti naji keessaa dhabeen jiru ashaakiltoota hedduu qaba. Kanaafi kana isiniin jechuu barbaada akkasii mimmicadheen jira borummoo yeroo nyaadhu koottaa nyaadhaa isiniin jedhe isinii hojjedha isiniin jedha. Wal malee maal qabnaa miti viidiyoo koo laayikii godhaa maaliif laayikii gootan laayikii gochuun keessan ijoollee baay'ee bira gahaa waan ta'eef daawwattoota horadhaa maamila horadhaa baay'een keessan akkasiin na jaallattan nan beeka koomentii dheengaddaa viidiyoo jedhe tokko gubbaarratti dhugaa rabbii na ajaa'ibe baay'een keessan lakkoofsa keenuu barreessii lafti gurgurtaan safara kee hin jira naan jettan lakkoofsi yuutuubii jalatti barreessuun isinitti mul'atu isiniin jedha. Kanaafan lafti gurgurtaan immoo naannoo kana jiru ilaanni kun laala kunoo corqaadha isiniin jedhan amma bishaatti naqaa ture san argitanii kuni garuu lafti bakkeen ani jiru baay'een keessan beektu kan minjaaroo jedhama yookaan keelladha akkas oolechaadha.
ol keellaadhaan oli jedhama gadi hin jedhamu isiniin jedhaa kun akka corqaa bishaan waa waan ta'eef kana corqaallee hin bitu goommanallee hin bitu isiniin jedha goommannis kinoo nama argee jira akkas corqaallee laalaa isiniin jedha shankoora inni kun immoo maal isa shankooras nan nyaadhaa. Akkasumallee ijoollee eenyuun fidee ilaalchisa dheetanaan amma qo'aa bunallee dhaabeen jira warra jimmaa anarratti hafaare. Inni kun immoo qoosxaadha. Qoosxaa kinooti ayyaana waggaatiif qoosxaa isa kana jechaadha. Maaliif qoosxaa yeroo hundayyuu nyaata ayyaana waggaa qofa osoo hin taane yeroo hunda waan barbaadde ashaakiltii barbaadde qayisiriitti dabalattee hojjechuu dandeessaa. Akkasuma foonitti illee waan barbaadanitti dabalatanii nyaachuun ni danda'ama jechaadha. Qoosxaa kanallee akkasuma boqqoolloon irree keessa jira. Kanaaf akkas fakkaata akka kanumaan hojjedhaa warqee disnaa qabatee daabboon nan tolchadhaa. Oomash chiggiriin hin jiru kaa ijoollee baadiyyaadhuman ta'e malee baadiyyaa ta'u maal rakkoo qabaare rakkoo hin qabu. Innaa akkas shaggarii jala hin jira waan ta'eef baadiyyaan jira boqqolloo laala inni kun immoo maanni qaayya sirii abeeta kunooti qaayyi siriinis naaggeessin hin jedha. Akkasitti kunuun boqqolloos facaafadhe waan ta'eef amshir gaafa dhuftan isinii fillaadhaa isinii nyaachisa isiniin jedha hordoftoota chaayinaalii kiyyaayii. Akkas fakkaata ka'ii isiniin jedha akka kunoo jireenya Itoophiyaa homaa rakkoon hin jiru fata zanaattanii bultu ishee kana garuu hoggaan lafa kana lafa duwwaan bitee ni bara duwwaa qulqulluu waan takka kan hin qabne jechaadha garuu immoo jaarsa kiyyatu irratti hojjechaa ture isiniin jedha bakka kana immoo kun olaala maal qayisirii kun xixiqqaan kun qayisiriidha ganaan siksee dhaabaa isiniin jedha hundi isaa qayisiriidha ganaan bittinneessachaadha duwwaan jira waan ta'eef gibbii keessaa. Shunkurtiidha shunkurtii diittaadha kana keessallee dhaabeen jira waan ta'eef bootasa xiqqoo boota bishaanite waan ta'eef baay'ee bareedaadha. As immoo goommana akkasuma baharoollee beektu shunkurtii baharoo jechaadha kanarra baay'ee naa beeka. Kan mana hojjechaa ba'a ijoollee maaliif viidiyoon hojjettu ala mijatu miti ani kana hojjechuuf keessattan hojjedha ijoollee akkasiin hin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma yeroo gaarii turtii gaarii isin hin jedha baay'ee.